kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma sagantaan keenya akkatti fufetti jiraatiti ajandaan marii keenya keessaa jijjiiramaa biyyi keenya yeroo ammaa kana argattee fi dirree dimokiraasii bal'isuu keessatti immoo gahee nageenyi qabu irratti kan nuti xiyyeeffannee mari'achaa jirru. Mee amma immoo keessaa haala qabatamaa biyya keenya ta'insoota torbaan darbe keessatti haa ilaallu. Dhimmoota nageenyaatiin wal qabatee waan haasaa jirruutiif akka sabaatti yookaan immoo akka Itoophiyaatti fakkeenyummaa gaariin ta'ee darbee kabajaa sirna ayyaana irreechaa hora Arsadii irratti ta'ee haala tasgabbii bifa miidhagaatiin kan inni xumuramee keessummoonnis bifa nagaatiin namoota miliyoona 10 ol kan irratti hirmaatanii galanii kunis gurmaa'insa qeerroo fi foollee tini kan isaan nageenyi kun eegamee galee poolisii Oromiyaa wajjin ta'uutiin kanaa fi badiilee dalagamaa jiru kana yoo wal bira qabne ilaalle maal fakkaatu akkamitti ilaaltu? Keessattuu waa'ee kabajamu ayyaana irreechaatti wajjin wal qabate wantoota hedduu kaasuun ni danda'ama. Ayyaanni irreechaa bara kana ayyaanni irreechaa addaati. Keessattuu wanti addi isa godhu jalqabaa kan badhaasni maqaa irreechaatiin hoggaadhaan kan namuudhaaf bara kanarraa kan jalqabe badhaasa nageenyaa kan irreechaa jaamee jechuudha. Bara kanatti kan jalqabe irreessi mallattoo nageenyaati, mallattoo tokkummaati. Tokkummaa Oromoo jabeessaa ture. Bakka itti tokkummaan Oromoodhaa itti ol baatee mul'atu turte. Barana sanirra tarkaanfateeti bakka tokkummaan Itoophiyaadhaa itti mul'atu taatee jirti. Keessattuu bara kana akkuma miidiyaa adda addaa irratti argaa turre saboonni adda addaa dhufanii hawaasa Oromootii wajjin akkuma isaan ayyaana kana kabajatanidha kan mul'atan. Hawaasni Gaamoodhaa bal'inaan dhufeeti aadaa isaa uffatee Oromoodhaa wajjin tokkummaadhaan ayyaana san kabajaa ture. Hawaasni Sidaamaa akka jirutti aadaa isaatiin eenyummaa isaa qabatee dhufee Oromoodhaa wajjin ayyaana kana kabajaa ture. Alaabaan akkas ture. Gara kaabaatirraa namni naafne waan kana kibbarra namni naafne waan kana hagguu laaltu akkuma jedhamaa ture san sabaa fi sablammoota jidduu tokkummaan cimaan akka jiru keessattuu jaalalaa fi fedhii uummanni Itoophiyaa kun tokkummaadhaaf qabu saba Oromootiif qabu kan itti irratti calaqqisedha. Wanni kun ayyaana Oromoo qofaa miti keenyaas ja'ameeti kan dhufanii itti nuti isin cinaadha jira jedhanii itti agarsiisan. Hawaasni Itoophiyaadha hawaasni sabaa fi sablammoonni biraa saboota Oromootirraa sodaa akka hin qabne achirratti agaruu ni dandeessa. Kanaaf haguu sodaa silaa jirri ammaan dura shira adda addaa dalaganii ni beekama. Iddoo irreessa irratti ammaan dura waggaa lamaan har'aan tanaa lubbuun namoota baay'ee kan akka ba'aa turte barana odoo waan takka hin dhagaamin nagaan addaan gale. Keessattuu namni miliyoona 10 ol ta'u iddoo tokkotti argame ayyaana kan irreenfatee namu nagaan adda galuun wanta hedduu nama ajaa'ibsiisu hedduu nama dinqisiisu kun waltajjii nageenyaa tokkummaa guddaadha jechuu ni dandeenya. Keessattuu silaa walitti bu'iinsi saboota jidduu jiraate achirratti mallattoon takka mul'achuu dandeessa turte. Walitti bu'iinsaa fi tokkummaan akka hin jirre tokkummaan akka jiru achirraa arguu ni dandeenya jechuudha. Kanumaan faallatti wantoonni ammaan tana haasu jirru kun ammaan tana deemaa jiru qaamonni badiidha. Odoo kun cuftii nageenyii fi tokkummaan hawaasaa kun jirutti qaamni fedhii siyaasaa keessattuu akkuma reefuun tana ja'amaa ture mootummaa kan harka micciiree aangoo harkaa fudhachuu barbaadu. Kan ammaan dura yeroo adda addaatti mootummaa ce'umsaati humnaan dhaabna jedhee sosso'aa ture. Har'aan tanallee ajandaa siyaasaa iddoo adda addaatti uumeeti ol deebi'ee gara aangootti dhufuu barbaadu. Humna san qofaa miti. Humnoonni ammaan dura injifatamanis akkuma jiranitti humnoonni injifatamanii galan mataa dho'isanii ta'an taa'utu hin jiran. Isaanilleen maallaqa facaasaniiti maallaqa hiraati deebisanii aangoo isaan harkaa bisan qabachuudhaaf yeroo isaan sossoontu jira. Humnoota kaan amma tarii humniti gurguddaan ol ba'ee mul'atu kana akkuma jedhame gama keenyarraas xawalwaalleen akkuma jirtutti ta'e jechuudha. Kana gulaaltu amma humnoonni sadeen kun keessattuu xawalwaalli gama keenyarraa fudhattee gama oliitirraa humna duraan aangoo dhabi san fuutee gama kaanirraa ammas humna
Itoophiyaa takkitti baandiraa takkitti afaan tokko juusan humna sabaaf sablammoota gurraan dhagoon barbaanne ka jenne san humnoonni sadeen kun walitti dhufeeti kaayyoo siyaasaa isaanii galmaan gaachuudhaaf kan itti sosocha'aa jiran. Humnoonni kun cufte fedhinnaan isaanii adda adda. Fedhiin isaanii adda adda galma adda addaa qaban. Garuu isaan hundi galmi tokkorra walii galan. Galmi tokkichi isaan irra walii galan maali? Mootummaa kana silaa danda'anii kana kuffisanii kuffisurra waliif galan. Garuu ogguu kufee booda namoota ajandaan isaanii adda adda. Kaan fedhinnaan isaa Itoophiyaa takkittiidha barbaada. Kaan fedhinnaan isaa akka duraan saamaa ture sanitti abbaa hirummaa san biyya irratti deebi'ee ammallee sabaaf sablammoota afaan qabee mirga dimokiraasii san ugguree akka duraan bare sana jiraachuudha barbaada. Amma humnoota kana humnoonni nageenyaa fi keessattuu wantoota amma argame jijjiirama amma argame kana humna jijjiirama kana gufachiisuu warri barbaadu. Akka waan nageenyi biyyattii tana keessa hin jirre warri godhuu barbaadu humnoota kana. Keessa asirratti waan dabaltee qabaatte keessaa dhimmoota tokkummaa irreecha irratti argame kana fakkeenyummaa dirree dimokiraasii bal'isuu keessatti egaa irreechi sirna gadaa jala jennee jirra. Sirni gadaa immoo UNESCO irratti galmaa'ee jira. Heerri addunyaa kanaa ka'umsi isaas gadaa Oromooti waan ta'eetiif bu'uura Ameerikaan har'atti bulaa jirtu sirna gadaa Oromootti bu'uura godhattee heera baafatte waan ta'eef kuni maal agarsiisa biyya kanatti maal tokkummaan sabaaf sablammoota maal jibbatti ta'e humnoota jijjiiraman barbaanne kanatti humnoota misooma gufachiisan kanatti maal dhukkubatti ta'e wanti gama kanaatti wal qabsiiste kaas. Gaariidha. Dirree dimokiraasii wajjin wal qabatee keessumattuu dirreen dimokiraasii waggaa jahu mataa isiitti mirguma qofa qabaa daangeffamni hin jiru wanti jedhamaa jiru dimokiraasii irratti yeroo hundaa'u daangeffamaatu jira. Daangeffama kan jedhamu mirgaa fi dirqama isaati. Namni tokko mirga ni qaba. Dimokiraasiin mirga hanneeti. Dirqama qabduursii qabdi jechuudha dimokiraasiin. Dimokiraasiin mirga qofa hin qabdu. Dimokiraasiin dirqama qofa hin qabdu. Dimokiraasiin mirgaa fi dirqama qabdi. Kaan dhimma ayyaana irreechaatti wajjin wal qabatee kaayoon humnoota badii jalqabarraa hoggaa laallu egaa yaa'ii dhaabbattummaa dimokiraasummaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa guyyaan gaggeeffamu adda bahee booda sochiin jalqaba taasisan keessaa Finfinnee fi naannoo isheetti rakkoo nageenyaa uumu. Kaayoon isaanii Finfinnee fi naannoo isheetti rakkoo nageenyaa uumuu qofa osoo hin ta'in jeequmsi achi daahee mara biyyaatti babal'atee to'annaa mootummaa ala ta'e jechuudha. Mootummaan karaa biraa akka tarkaanfatu. Tarkaanfii humnaa fudhatee mootummaan nama fixaa jira. Waa lamaatu dubbatama. Gama tokkoon olaantummaa seeraa mootummaan kabachiisaa hin jiru. Obsa guddisee jira waan jaamaatti haasan. Gama kaayeen ammaas mootummaan hoggaa tarkaanfii fudhachuu eegalee mootummaan humnaa ol tarkaanfii fudhachaa jira. Nama akkana godhaa jira. Jaaniitti mootummaa komata. Gama tokkoon olaantummaa seeraa mootummaan haa kabachiisu jechaa jira. Waan wal faalleessaati jirri kun sababa barbaada. Sun qofaa miti. Ibiddi sun achirraa qabatee ayyaana masqalaatu gaggeeffamee ture. Akka biyyaatti achii booda. Ayyaanni masqalaa kun bakka hundatti bifa nagayaatiin bifa tasgabbii qabuun gaggeeffamee jira. Sadaffaan ayyaanni irreechaati. Ayyaanni irreechaa namoota miiliyoona hedduu lakkaa'amaniitu Oromoota achirratti argamu. Oromoota qofaa miti ayyaanni kun akkuma reefu baar kaase. Sabaafi sablammoonni achirratti hirmaataniitu turan. Ayyaana irreechaa sun ayyaana sabaafi sablammootaa hanqatee takkatti hanqa fakkaatii takkatti mul'ate jechuudha. Jaalalaa fi wajjin jireenyi uummatootaa daran achirra calaqqisiise jechuudha. Uummata isaan gamaa gamanaan walitti diranii wal nyaachisuu barbaadan sun dirree sunitti harka wal qabatanii bifa nagee qabuun bifa tasgabbii qabuun ayyaana kana ayyaaneffachuu isaanii isaan garaa gubee jechuudha. Wanti kun diidami irratti fulbana diidami. Yaa'in adda dimokiraasummaa warraaqsa uummata Itoophiyaa diidamii sadii. Luuk jeequmsi kun achirraa eegalee gama irreechaatis ni seena. Yaa'in adda waawituun achi booda ni faalamti. Humniti jijjiiramaatuun tasgabbootee yaa'ii kanarratti murtee gurguddoo dabarsuu hin dandeessu. Ja'amee marii nageenya akka taatu. Marii murtoon gurguddoon biyya tana muuxachiisuu danda'an akka irratti hin murtoofne marii nageenya qofa irratti xiyyeeffattu akka taatu godhuudhaaf tattaaffiin isaanii sun fashalaa'eeti jira. Ni gammadan moo hin gammadanii hin gammadan. Maaliif hin gammanne kaayoon isaanii jeequmsa uumuu waan taateef jecha tanarraa gammachuu argatan jennee yaaduun hin danda'amu.
ni jibbaatan moo ammaa booda ni jibbaatanii ajaamu jibbaachuu ni malan. Anammoo akka amantaa kiyyaatti murtoon amma yaa'in addawaawii tun takka rakkoolee addawaawii keessa jiran ni qoratan sun qofaa miti hanqinooti jiranis furuudhaaf kallattiilee adda addaa ni kaayan. Wanti bu'uuraa handhuuraa ammoo jijjiirama amma eegalee kana itti fufsiisuudhaaf murtoowwan gurguddoo beezii ta'an bu'uura ta'an irratti murteessan. Kun jechuun maali? Waltajjiin sun raawwatamnaan jijjiirama ajaa'ibaatu deemee jechuudha. Sun ta'e jechuun maali? Humniti farra jijjiiramaa dadhabaati dhufti. Yaa'in dhaabbatummaa Dimookiraasummaa Warraaqsa Uummata Itoophiyaa humna farra jijjiiramaati dadhabsiisa. Humniti farra jijjiiramaa tun akka hin dadhabneef jeequmsa dila kana yaalaa jiranii jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan duraa fashalaa'eeti jira. Yaaluu isaanii oolamu ammoo humniti isaanii amma yaa'ii addawaawiiti booda dadhabaa waan deemtuuf jecha humniti jijjiiramaa daran cimaa qawwaa harkachaa waan deemtuuf jecha injifannoon ta'ummataati taate jechuudha. Kana wanti nuti jechuudha. Keessaa immoo dhimma gurguddoo kaasnee jirra. Yaa'iin dhaabbatummaa addawaayis gahaadha har'a hawaasaatti eegalees jira. Murtiilee gurguddoo fi ibsaa guddaas irraa eegamaati jira. Hawaasni keenya jijjiirama guddaa irraa eegaa jira. Keessaa olaantummaan seeraa akka kabajamu biyya kana keessatti diree dimookiraasii gaafatamaa ture bal'ateera. Diree dimookiraasii argame kana jijjiirama argame kana immoo dhabamsiisuuf balleessuuf nageenya hawaasaa jeequuf ibin hanga alaabaa biyyattii alaabaa sabaaf sablammoonni jalatti hiriiranii jiran qaamni mormu qaamni gubu qaamni balleessu sun akka sabaaf sablammoota balleesseetti yerootti ilaalamaa jirutu jira. Kun immoo bakka sabaaf sablammoonni hin jirretti bakka hawaasni hin jirretti biyyi jiraatti jechuun immoo nama shakkisiisa waan ta'eef olaantummaan seeraa kabajamuun dirqama ta'a. Kanaan wal qabatee haala qabatamaa naannoo keenyaatti gabaabsinee yoo as deebinu haaromsa akka biyyaatti ta'aa jiru akka dhaabaattis ta'aa jiruutiin wal qabatee piroojeektiin naannoo biraarra jiru asirrattis jabeenyuma hawaasaatiin fashalaa'ee jira malee hawaasa saba Harariif saba Oromoo walitti buusuuf wanti yaadamne hin jiru. Dhaaba lamaan dahoo godhatanii kana immoo hawaasni obsee keessa darbuutii fi rakkoolee bulchiinsa gaarii amma mul'ataa jiran hiikuun haala kamiitiin furmaata argachuu danda'ama jettu. Galatooma dhugaa akkuma ja'amaa ture keessattuu akkuma reefu milkeessaan kaase hokkara sadarkaa biyyoolessaatti keessattuu Finfinnee irra qabsiisanii san gara naannolee hundaaf babal'isuudha kaayyatamee ture. Akkasuma naannoon tunis iddoo taargeet eeriyaadha. Keessattuu walitti bu'iinsa saba dahoo godhate uumuudhaaf sochiin adda addaa godhamaa ture. Naannoo kanatti dhiyeenyuma kanatti torbaanan lamaan tokko dura asitti namoota sodaachisaa adda addaa xaliyaan galgala namoota hin beekamneen kan sabni tokko saba biraa akka sodaachisu godhamee fakkeeffamee xaliyaan faca'aa ture. Wanni kun sodaalee hedduu hawaasa keessatti uumaa turanii akkasuma olola hin taane hawaasa keessa gadhiisuudhaatu deemaa ture. Wanti kun qaamuma ammaan dura haasa'aa ture santu gamanatti illee dhufee waan san hokkora san uumuu barbaada. Keessattuu akkuma jedhamaa ture haaromsi naannoo kanarratti ganaadha. Ni hafa. Akka silaa keessattuu dhaabbileen adda waayiidhaa tarkaanfachaa jiranitti hojii tarkaanfachuu irratti ganaa ni hafa. Amma ODP'n sadarkaa Oromiyaatti ni jirti. Paartiin Dimookiraasawaa Oromoodha. Sadarkaa Oromiyaatti jijjiirama kana fiduus ta'ee deemsisuudhaaf adda duriidhaan soso'aa jiran. Yaa'ii dheengaddaa yaa'ii dhaabbattummaa saglaffaa Hajimaatirra yoo ilaalle dhaaboonni biraa fakkii dhaaba kana godhatan. Dhaabni kun asillee dhaabni kun hoogganuu jira. Haaromsi jalqabbiin gaariin itti jirtu san as gad dhufuu irratti xiqqashu harkifannaatu jira. Waan hooggansi kun itti seenee jijjiirama gamasiin mul'achaa jiru san haaromsa san gamana gaffiduu irratti hanqinootaatu jira. Dhaaboonni kaanis dhaabni liigii biyyoolessaa Harariitti illee akkasumatti ammallee haa dhokattu malee wal hirkisuun dhaaboota jidduu ture san
akkuma jirutti. Keessattuu rakkoo bulchiinsa gaarii bal'aadha naannoo kanatti kan mul'achaa ture. Gaafiin san ka'aa ture malee hanga ammaan tanatti akkasumatti hawaasa keessa jira. Deebisan arganna. Gaafiin kun gaafii bulchiinsa gaarii qofaa miti. Gaafii rakkoo heera mootummaa naannootii wajjin wal qabatu jira. Heerri mootummaa naannoodhaa iddoo itti fooyya'uu barbaachisu baay'eedhaatu jira. Kan hawaasni keenya gaafachaa jiru. Keeyyatoota hedduu jira. Keeyyatoota akka 2-3 kan jennee kaasuu ni dandeenya. Kana bira dabree wantoota akka gaafiitti hawaasni keenya kaasaa tureetu jira. Mirga uummanni kun ofiin of bulchuudhaaf tu jira. Mirga qooddannaa aangoodhaa madaalawaa gochuudhaaf gaafii kanaatu ka'aa ture naannoo kanatti. Gaafileen kun hundi akkuma jirutti ka'aa jira. Amman tan haaromsa san gamna gaffii duratti hanqinni akkuma jiru gaafiin kunis taa'eeti jira. Amma koreen takka yeroo dabree walii qabamtee turte keessattuu qaama haaromsa naannoo tanaatti hajaamaa ture. Jalqaba seerri mootummaa naannoo kanaa akka fooyya'uudha. San irratti koreen hundooyitee jirti. Koreen dhaaba gamalachuutirraa gara ODP fi gara liigii biyyoolessaa irratti irraas waliin babaate gareen miseensota 7 keessaa qabdu seera mootummaa kana fooyyessuu irratti hojjechaa jirti. Gareen san hanga tokko deemtee turte sababa hin beekamne waliigaluu hin dandeenye daawwitti naannii turanii ammallee deebi'aniiti gareen tun hojii isaanii kan jalqabdee jirtu. Wantoota kana amma hanga yeroo dhiyoo keessatti yeroo baay'ee lama caalaa keessatti hojjetanii waan kun akka mana mariitiidhaaf dhiyaatu kan kaafamaadhaa ture kun waan eegamu ta'a. Ammoo keessattuu gaafiileen bulchiinsa gaarii akkuma jiru ta'e jechuudha. Waa'ee aangootii wajjin wal qabatee keessattuu gaafii uummanni keenya baadiyyaa irratti uummanni keenya of bulchuudhaa wajjin qabu wajjin wal qabatee jijjiiramallee ta'uu baatu tarkaanfiin takka jalqabamtee jirti jechuun ni danda'a. Keessattuu torbaannan kana deemsi dheeraan kan jalqabu tarkaanfii takka irraa aanaa baadiyyaati irratti iddoo duraan banaan hoggansaa jirtu hawaasni koomii dhiyeeffachaa ture nama aaree deebisanii akka irra muudan ni beekama dhiyeenya kana qofaam sadarkaa naannootti waajjiroota 2 sadarkaa biiroolee 2 sadarkaatti aanaatti ODP hoggansi ODP akka gamas dhufee odeeffannoon jiru ni agarsiisa. Kana jijjiirama jalqabbii bareedaadha jechuun ni dandeenya. Ammoo jijjiirama kana goone jechuun miti finne jechuun miti ganaa jijjiiramoota bal'aa seektaroota hunda keessa jira. Aanota hunda keessa jira. Gaafii misoomaa baay'ee jira. Gaafii bulchiinsa gaarii baay'ee jira. Akkuma reefu haasaa turre gaafiilee heera mootummaa naannootii wajjin wal qabatu bal'aadhaa jira. Kanaaf akka dhaabaatti dhaabni ODP'n jijjiirama san gamana fiduudhaaf tarkaanfachuu danda'uudha qaba. Paartiin taanis akkasuma kaasuu barbaada. Milkeessa asirratti waan dabaltu qabatte. Gaariidha. Dhimmi naannoo kanaa akkuma ja'amaa jirutti rakkoolee nageenyaatii wajjin wal qabatee iddoo ibiddi Finfinnee irraa qabate kun qaanqeen isaa ni geessi jedhamee shakkamaa ture keessa takka naannoo tana. Haga jalqabaa sun eega Finfinnee taate booda qaamni muraasni hojii diigmee irratti sosso'eeti ture. Haa ta'u malee qindoomina mootummaanii fi qaamotiin hawaasaa garaagaraa taasisaniin guutummaa guututti fashalaa'ee magaalaan teenya naannoon teenya bifa nagayaatiin sochiin nagayaa hawaasaa gaggeeffamaati jirti. Kanaafuu sun fashalaa'ee ta'e qofa osoo hin ta'in fuulduraafis yaaliin akkasii jiraachuu waan maltuuf qindoominni hawaasaa daran cimee jabaateetti fufuu qabaa yaada jiruun qaba. Lammaffaa sochii gama siyaasaatiin akka naannoo teenyaatti gaggeeffamaa jirtu keessatti akkuma reefu ja'amaa turetti uummanni Oromoo naannoo tana keessa jiraatu gaafii bu'uuraa haaseeti jira. Ammallee gaafiin tun deebisaan hin arganne. Taduraa gaafiin uummataa maalii hajaamu irratti hedduu wal makiinsaatu jira. Gaafiin uummata Oromoo naannoo kanaa gaafii bulchiinsa gaarii qofaa miti. Gaafiin uummata Oromoo naannoo kanaa gaafii afaan ifiitiin hojjechuu, barachuu, aadaa ifii guddifachuu, dagaagfachuu, seenaa ifii guddisuu, beeksisuu, eenyummaa gaafii eenyummaati. Kanaafuu gaafiin uummata Oromoo naannoo tanaa jechuudha. Gaafii eenyummaa pilaas gaafii bulchiinsa gaarii. Kanaafuu
dhimmi eenyummaa hoggaa ka'uu jalqaba irratti maali taargeetii ka'uu qabu seera mootummaa naannoo kanaati. Seerri mootummaa naannoo kanaa mirga uummata Oromoo kabachiisuudhaaf bifa danda'uun jalqaba irratti haa qophaa'e. Kana dhaabbileen lameenuu jechuudha. Liigiin biyyaalessaa Harariitii fi ODP'nis irra walii galaniiti jiran. Sanada waliigaltee irratti waan walii mallatteessan keessaa akkuma reefu jedhameen seerri mootummaa naannichaa akka fooyya'ee mana mariitiif dhiyaatu. Maaliif dhukkubni achirraa eegale? Waggaa takka bakka dhukkubni jiru dhiittee bakka biraa yoo hin wallaaneette rakkoo biraatu dhufa. Kanaafuu dhukkubni bakki jiru bakka seera mootummaa suni bakki sun wallaanamuudha qabdi tuqaadha. Sunii ala amma rakkoolee xixiqqoo hawaasa tarii yeroodhaaf gammachiisu malan tuqqeetiin hawaasa itti quufinsa hawaasaa mirkaneessee jette ammallee hin jiru. Kanaafuu yoo seerri mootummaa sun koreeleen torba hundooyte akkuma reefu jedhametti seera kana baatii lama keessatti akka fooyyeessanii mana mariitiif dhiyeessan kallattiin hooggantoota dhaaba lameeniitiin kaayameetiif tura. Koreen sun karoora baafatteeti turte. Karooraa alatti ammoo hamma ammaatti jechuudha. Ammaan odeeffannoo qabutti karoora sun baafachuu alatti karoora sun irratti waliigaltee waan dhabameef jecha hojiitti hin galle. Ammoo jedhame ji'a lama keessatti amma yeroon mana mariitiif dhiyaate jedhame sun dabreeti jira. Wanti amma nuti tana kaafnuuf maaliif rakkoon nageenyaa tun dhimma eenyummaatii fi dhimma bulchiinsa gaarii bu'uura godhatteeti haati. Humnootiin biyya diigaa jiran kun ka'umsi isaanii waan akkanaarraa maali rakkoon naannoo kana jirtu? Gaafii uummanni Oromoo gaafii eenyummaa qabu. Gaafii bulchiinsa gaariitu jira. Yoo kanarratti ibidda qabsiifne ibiddi nuuf balbalaa yaadi jiru karoora keessa galchaniiti naannoo kana seenan jechuudha. Kanaaf qaawaa akkanaa kana banaati jira. Jaarmoleen siyaasaa naannoo kana keessa jiran qaawaa humnoota nagayaatiin mijaa'u, humnoota nagaya jeeqanii mijaa'u mijeessaa jiran. Kana godhuun qaban yaadi jiru qabna. Kanaafuu seerri mootummaa sun yoo fooyya'e eega fooyya'uu irratti walii galan hatattamaan fooyya'ee keewwattoota mirga uummata Oromoodhaa caalatti kabachiisu keessa galee wanti uummata mariitiif dhiyaate yoo gabbu'e gaariidha. Amma aanota baadiyyaan keessatti torbaan kana keessatti waan yayyaalamaa jirutu jira. Gaariidha. Ammoo gaafii uummata Oromoo gaafachaa jiru keessaa tarii isa tokko sun keessaa gadaanaadha jechuu dandeenya. Sunii miti gaafiin uummata Oromoo gaafii guddaadha. Gaafiin kun kunummaanuu ta'u deebisaa harkate kunummaanuu ta'u seeraan deeggaramuudha qaba. Wanna seeraa qabaachuudha qaba. Wanti sanada qabaa takka wanti seeraan tinnifame takka bu'uura qabdee heerumu hunda hoobiidha qabdi. Malee akkanumatti jijjiirama kana goone jechuun xiqqoo rakkoolee amma nu mudachaa jiran kanaaf furmaatan kan nu yaadachuun qaba. Kanaafuu bu'uurarraa seerri mootummaa fooyya'uu qaba. Mirgi gaafiin uummanni Oromoo naannoo kanaa gaafachaa jiru beekamuudha qaba. Gama biraa qaqqabuun hin barbaachisu. Clear gaafii eenyummaati. Bilaas uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaa fi sablammoonni naannoo keessa jiranis gaafii bulchiinsa gaarii hedduudha qabu. Kanaafuu lameen kun hatattamaan furmaata argachuu jechuun maali? Kun furmaata argachuu jechuun jijjiirama amma dhufeenillee itti fufsiisu jechuudha. Kun furmaata argachuu jechuun ammas maali? Sochii humniti farra nageenyaa godhaa jirtu kana fashalsiisu jechuudha. Kana jechuun naannoon teenya bifa nagee qabduun akkatti fuftu goosisuu jechuudha. Kanaafuu kanaaf xiyyeeffannaan addaa yoo kenname gaariidha jechuun dabalu. Meeqa gaaffii keenyas sa'aan keenyas deemaa jiru waan ta'eef yaada xumuraa kanarratti tilmaama keenya yookaan immoo raagaa ija xinxalaatiin yaadamuu danda'u keenya akka dabarruuti jecha. Yaa'iin adda waa'in amma taa'u eegale kun bu'aa maalii argamsiisee hawaasaatti gabbu'a kan jiru irrattii fi hawaasnoo bu'aa amma argate kana haala kamiin kunuunsachuu danda'a? Maal ta'e kunuunsuu danda'a? Yoo maal ta'e immoo kunuunsachuu qaba kan jiru san irratti akka dhaamsaatti akka yaadaatti wanti isin kaastan jiraate. Galatooma. Keessattuu yaa'iin kun har'aan tana jalqabaa. Yaa'iin adda waa'idha. Magaalaa Hawaasaatti ararraa jalqabee guyyaa 3 gadi 25 itti fufa. Yaa'iin kun murtiiwwan gurguddaan itti dabran jedhameeti kan eegamuudhaatti jiru. Keessattuu rakkooleen akka dhaabaatti akka adda waa'itti akka addichaatti jiru adda baha.
rakkooleen adda bahee kallattiin fuula duraan kaa'ama jedhameeti kan eegamu. Akkasumatti amma yoo ilaalle dhaabonni afran miseensota adda waayii ta'an haaromsa isaanii qophatti yoo ilaalle haaromsa dhaabbileen hangi tokko haaromsa sirrii akka gaggeessanidha kan mul'achaa jiru. Ammoo sanuma cinatti warri fakkeesseetuma akkuma duritti deemuudhaaf maqaa haaromsaatiin fakkeessaniituma godhanii ammallee waltajjii kanarra dhiyaatan qaamni kun jira. Ammallee wanti sitti agarsiisu garaagarummaan miseensota kana jidduu miseensota dawee kana jidduu garaagarummaan tarii garaagarummaa fi wal shakkiin akka jiru agarsiisa. Akka yaa'ii kanarratti wantoonni ture amma durallee wanti kun rakkoo ture. Paartiilee adda waayii afran gidduutti tarii wal shakkiin wantoonni akkasii deemaa ture waggoota lamaan sadin dabre kana. Wanti kun yaa'ii kanarratti furmaatanii argate jeetiin yaada kanuma takkaatti. Rakkoon kun bu'uurarraa hiikkatee biyya tana hoogganuudhaaf dhaabni kun akka dhaaba tokkoo ta'uu danda'u qaba. Akka dhaaba tokkoo ta'ee dhaaba afur osoo hin taane akka dhaaba tokkoo akka adda tokkoo ta'ee sossoo'ee biyya hoogganuu qaba. Yoo kana hin taane waliin tarkaanfachuun biyya hoogganuu dhiisee waliin tarkaanfachuun jabaadha ta'a. Kanaaf rakkoon kun furmaata ni harkata jeetti kan hin qabu. Haa biraa dhaabichi dirree dimokiraasii ammaan tana bal'ate kana akkaataa itti fufsuun danda'amu irratti kallattii takka lafa kaa'ameeti haa eegamu. Akkasumatti illee raawwiin hojii hanga ammaan tana keessatti hojiiwwan shanan kanaa laalamee dura bu'aa addichaa itti aanaan irra deebiidhaan filatama. Asirratti jaameeti haa eegamu. Keessattuu amma yoo ilaallu dhaabbanni tokko tokko isaatti paartiileen maqaa ifama jijjiirrate, asxaa jijjiirrate, hafaaruu jijjiire. Paartiin takka takka dambiillee jijjiiruuf deeman. Dambii ittiin bulmaataa. Paartiin ODP'nis akka fooyyeessu. Aaddi Dimokiraataa Uummata Amaaraatis akka fooyyeessu. Kaakibbaatileen akkasumatti waltajjii rakkaasaa turan. Kaakibbaa maqaa isaatiillee ammaaf hin jijjiirree akka jijjiiruudhaaf hawwii akka qabu kaasaa ture. Amma keessattuu dambiin Ihaadigoo ni ilaalamaa. Hajamuudha hajiru itti dabalee akkaataa itti ammaan tana sirna federaalizimii ammaan tana eenyummaa irratti hundaa'e kun jabaatee bu'uura godhatee itti fufuu danda'amu irratti kallattiin ni kaa'ama jaameeti kaas irratti eegamu. Keessattuu ammas biyyattii tana sirna ammaan tana argame kana bu'uura irraa lafa qabsiisanii ikoonomiidhaan gaafii uummataa gaafii bulchiinsa gaarii akkaataa itti furamuu danda'u irratti kallattiin ni kaa'ama jaameeti kan inni tilmaamuu danda'u. Milkeessaa asirratti wantoota dabalatu yoo jiraatee fi gaachana federaalizimii biyya kanaa hundeessaa gad dhaabanii hiddasaa gad fageessuu keessatti wabiin dimokiraasii biyya kanaa federaalizimii waan ta'eetii fi sirni federaalizimiitii fi sirni itti bulmaata gadaallee persentaa ta'een akka walitti siiqu wanti namatti mul'isu waan jiruutii fi kana keessatti yaa'ii kanarraa akka rogeessa takkaatti wanti ati raagdu yoo jiraate. Gaariidha. Waa'ee federaalizimii yeroo haamnu federaalizimiin waa lama qaba. Sirna ofiin of bulchuutu keessa jira dhimmi federaalizimii yeroo haamnu. Sirna ammaas waloodhaa wajjin buluutu jira. Self-ruled, shared ruled jedhama. Amma maal naannoleen hundinuu self-ruled ifiin of bulchite jechuudha. Amma sadarkaa federaalawaatti ugaalaatu ammoo shared ruled jechuudha. Isaan kun gamtaadhaan dhufaniiti mootummaa federaalawaa hundeessan. Akka paartiittis akka paartii siyaasaattis paartiin afuran dhaaba walooti hundeessan jechuudha. Calaqqeessaatti. Akkuma jedhame yaa'iin dhaabbattummaa dimokiraasummaa warraaqsa uummata Itoophiyaa 11ffaan jechuudha hawaasatti jalqabeeti jira. Guyyoota sadiif akkuma jedhametti itti fufa. Yaa'iin kun maal murteessaa jechuudhaaf dura yaa'iin obbolaawwanii afuran maal murteessanii hajaamu laaluun hedduu barbaachisaadha. Maaliif murtoo isaan achirra murteessaniitu gamana dhufee tokko tahee jabaatee ol ba'aa jechuudha. Akkuma yaadannutti paartiin Dimokiraatawaa Amaaraa, paartiin Dimokiraatawaa Oromoo, sosochiin Dimokiraatummaa uummattoota kibba Itoophiyaa akkasumatti ammallee adda bilisa baasaa uummata Tigraay
irra caalaadhaan jechuu dandeenya. Wanti isaan murteessan takka jijjiiramni amma eegalame kun akka itti fufu murteessaniitu jira. Jijjiiramni kun akka itti fufu haa'umsa fedhii qabaachuu isaanii. Fedhii qofa osoo hin ta'in murannoo takka agarsiisuu isaanii. Qaamni jaarmaalee tokko bira jiru akkuma jirutti jechuudha. Akka waliigalatti hoggaa ilaaltu ammoo jijjiiramni kun akka fuuldura tarkaanfatu irratti waliigalaniitti jiran. Jaarmaaleen siyaasaa tokko ammoo maqaa isaaniillee maqeeffama isaanii jijjiiraniitti jiran. Faaruun isaanii jijjiiramteetti jirti. Faajjiin isaanii jijjiiramteetti jirti. Dambii ittiin bulmaataatillee haalatti fooyyessaniitu jira. Maaliif akkuma reefu jetti sadarkaa qabsoon irra geessee fi qabsoon gaafee eegalamtu bu'aan irra jiruu fi yeroo sun bu'aan tilmaaman sun garaagarummaadha qaba. Qabsoon irra guddattee sadarkaa irra geessee jirti. Irra wanti fooyya'aa fuulduraaf amata 20 wayii tilmaama keessa galchaniiti irra waan haaree murteessanii jechuudha. Kanaafuu dambii ittiin bulmaata faaroo maqeeffama amata 20 wayii duraatiin amma deemuu dandeessu. Jijjiirama amma jiru tilmaama keessa galchitee fedhii uummataati fuulduraatillee tilmaama keessa galchiteeti fooyya'ina jiru goota jechuudha. Kanaafuu waltajjii yaa'ee adda dimokiraasummaa warraaqsa uummatoota Itoophiyaa kanarraa wanti inni eegu takka jijjiiramni maqeeffamaa faaruulee kanaa jiraachuu mala tabiraa murtoowwan gurguddoo akka biizik akka bu'uuraatti kan fudhatu murtoowwan gurguddoo jijjiirama kanatti fufsiisan ni murtooytu yaada jiruun qabu. Sun irra shakkii takka hin qabu, ta'uus hin qabu. Wanti jijjiirama kana tarkaanfii takka fuuldura tarkaanfachiisaa ni murtooyti yaada jiruun qabu. Dhibbatti sun qofaa miti. Jijjiiramni humna jijjiirama fiduu alatti yaadamuu hin danda'amu. Humna jijjiirama kana fideetu jira. Tiimii takkaa'u garee jijjiirama kana qeerroo teenyaa wajjin uummataa wajjin taatee dhaaba siyaasaa kana fideetu jira. Kanaafuu isaan kunis lama deebi'anii ni filaman yaada jiruun qabu. Maalirraa hooggantoonni kun jijjiirama kana keessatti jechuudha. Qeerroo qarree hawaasni keenya hooggansi jijjiiramaa gahee qabaniitu jira. Namuu gahee isaan maltu qaba. Kanaafuu jijjiiramni kun itti fufsiisuudhaaf murtoon dabarte hoggaa jedhamu qaamni jijjiirama kana keessa gahee qabus ni filamaa yaada jiru qabu. Kanaafuu waan eegamu jechuudha. Wanti kun akkuma reefu jeetti jijjiiramni kun akka sadarkaa olaanaa cahu murtoo gurguddootu murteeffamaa qofa osoo hin ta'in humniti farra jijjiiramaa sochiin isaan gaggeessaa jiran kun hundeerraa akka dhaamu murtoowwan sunis dabalataadhaan ni murteessa yaada jiruun qabu. Akka dhaamsaatti uummanni keenyaa fi mootummaan waan godhuu qabaniitu jira. Dura mootummaa irraa hin eegala. Mootummaan jijjiiramni yeroo hundaa hoggaa dhufu qaama jijjiirama fudhatutu jira. Qaama jijjiirama mormuutu jira. Jijjiirama namuu siif deeggaruu hin danda'u. Eeguus hin qabdu. Ammoo reefu tuqeetiin jira. Humna jijjiirama mormitu xiqqeessuun gaariidha. Hanqa danda'ametti. Humniti jijjiirama fiddu. Humni jijjiirama danqitu kanarra caaluu qabdi. Hanqa danda'ametti mootummaan takka wanti godhuu qabu awarenessii uumuudha waa'ee jijjiiramaa kanarratti. Hubannoo gabbisuun barbaachisaadha. Jijjiiramni kun maali? Jijjiiramni kun abaluu hin miidhu, nama hin miidhu, nama hunda fayyada. Kaja'u awarenessiin maaliif? Umriin jijjiiramaa kun baatii 5 jechaa jira. Baatii 5 keessatti haalota uumamaa jiran kana waan beekuuf jecha hubannoon namni irra caalaan kan mormu hubannoo dhabuurraa maali jijjiiramni kun? Akkanumatti jijjiiramni kun restraining force kajennu sun yoo jijjiiramni kun dhufe bakkaan dhabaa yaada jirurraa kafalmuutu jira, kan mormuutu jira. Kanaafuu sun xiqqeessuudhaaf awarenessii uumuun barbaachisaadha. Tokko kan model of change hajamuutu jira. Tokko awarenessii uumuudha. Lammaffaan wanti godhamuu qabu hirmaannaa uummataa kana keessa cimsuudha. Abbaa akka ta'u jijjiirama kana jijjiirama Dr. Abiyyi fi Lammaa qofa osoo hin ta'in Dr. Lammaa qofa osoo hin ta'in jijjiirama uummataa ta'u participation uummataa hirmaannaa uummataa dagaagsuun barbaachisaadha. Hirmaannaa uummataa abbaan anaa jechuudha qaba. Ammallee ana jechaati jira. Daran ammoo sense of ownership hajamu kun nama hunda biratti akka babal'atu godhuun barbaachisaadha. Sadaffaa knowledge isaa beekumsa
waa'ee jijjiiramaa irratti babal'isuun itti barbaachisaadha. Haala kamiin jijjiiramne dhufu beekamu qaba. Nooleejiin isaa ifiifuu beekumsi danda'e jijjiirama haja'uun haala kamiin dhufaa, haala kamiin fuuldura tarkaanfataa, rakkoolee jirtu haala kamiin furaa fiigdii dandeesse. Kanaafuu kanarratti hubannoo qaama hawaasaa adda addaati. Sadaffaa irratti yoo hubannoon kan namti gaariidha. Afuraffaa abilitii takkaa'uu dandeettii jijjiirama haala kamiin implement godhaa haja'amu wanna godhu. Jijjiiramni kun kanuma akkanumatti jijjiiramni kun dhufuu qaba itti amane implement godhamuu qaba. Hojiitti hiikamuudha qaba. Hojiitti hiikuudhaaf dandeettii hojiitti hiikuudhaa qabaachuudha qabda. Namni tokko qaama jijjiiramaati, humna jijjiiramaati qabatamaan afaaniin. Hoggaa hojii galeettiin hojii farra jijjiiramaati dalaga. Kanaafuu jijjiirama sun haala kamiin hojiitti hiikanii implement godhanii haja'amu hubannoo kan nuuf dhaatu barbaachisa. Kanaafuu wanti mootummaan godhuu qabu qaamoota morman kana qaamoota jijjiirama gufachiisuudhaaf tattaafatan kana fidheessee haga danda'ametti yoo furamuu danda'e restraining force qaama jedhamu kana xiqqeessaa hubannoo hawaasaa gabbisaa beekumsa hawaasaa gabbisaa dandeettii hawaasni uummanni jijjiirama kana hojiitti hiikuu danda'us dandeettii dabalaa yoo deeme hedduu gaariidha. Jijjiiramni kun bu'uura qabaachaa deemaa jechuun qabu. Gama kaaniin hawaasni wanti godhuu qabu beekumsa irratti hundaa'ee sossooda qaba. Gama tokkoon rakkoo nageenyaa uumamaa jirtu tana furuudhaaf qindoominaan sossooda qaba. Haala humnootiin farra nageenyaa itti deeman kana sirriitti hordofuun gaariidha. Qaamni tokko qofti numaa godhuu hin danda'u. Ammallee dhimma nageenyaa hoggaa osoo hin qeerroo qarree qofaaf dhiisuu miti. Abbootii amantii qofaaf dhiisuu miti. Abbootii gadaa qofaaf dhiisuu miti. Hawaa manguddoo qofaaf dhiisuu miti. Qaamoota hundaatu gahee mataa isaanii qaba. Miidiyaa dabalatee jechuudha. Kanaafuu qaamotiin kunneen jechuudha gamtaan sossoo danda'uudha qaban. Qaamotiin kunneen qindoominaan sossoo danda'uudha qaban. Yoo jijjiiramni kun hudduuduubatti deebi'e hanqinarraa akkanumatti haala miiraatiin wanta taanee yoo hudduuduubatti deebi'u taate balaadha. Kanaafuu namuu qaama bakka jirru qaamni akka hin banamne jijjiiramni kun akka fuuldura tarkaanfatu godhuun gaariidha. Tabiraa miidiyaalee wajjin wal qabatee kan akka dhaamsatti wanti inni dabarsuu barbaadu miidiyaaleen elektirooniksiitis ta'e miidiyaaleen hawaasaa tokko rakkoolee takka afarsuu irratti uumaa jiran. Tabiraati miidiyaa sooshaal miidiyaa isaa ta'uu kaan wanti ati dabarsu takka haqa irratti hundaa'uu qabdi, haqa qabeessummaa irratti hundaa'uu qabdi, sirrii ta'uudha qabdi. Odeeffannoon sun itti gaafatamummaa qabdu ta'uudha qabdi, iftoomina ta'uu qabdi, pilaas daayivarsiitii ta'ammatti ta'uudha qabdi. Waa hunda maaliif biyya Itoophiyaa keessa jira, biyya sabaa sablammoota 80 ol qaban keessa jira. Kanaafuu wanti nuti dabarsinu hundi wanti itti gaafatama qabu ta'uudha qabdi. Kanaafuu wanta daayivarsiitiis ta'ammatti ta'uudha qabdi. Kanaafuu namu jechuudha namu bakka yeroo jiruun ogummaa irra jiruun itti gaafatamummaadhaan sossoo'uu qaba. Waan jeequmsa babal'isaatirraa if qusachuu qabnaa, ibidda dhaamsuu babal'isuu hin qabnu. Yoo danda'ame akka hin qabanne irratti hojjechuu qabnaa dhaamsa jiru ta'us. Galatoomaa. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa marii keenya gara xumuraatti geenyeetu jira. Dhimmoota diree dimokiraasii akkasumas nageenya hawaasaa booressan akkasumas immoo sabaaf sablammoota gidduutti cilee dibuutiin gaddaan akka isaan oolanii bulan akkasumas immoo madaa akka isaan walitti uumanii qaamni taasisu yookaan hawaasni kana of keessaa saaxilee baasuu danda'uu fi nageenya isaa mirkaneeffachuu qaba jenna. Akkasumas haalota jijjiirama amma akka biyyaatti argamaa jiraniitiin wal qabate falaasamoota ida'amuutiin walitti dhufanii eenyuyyuu aadaa fi safuusaa akkasumas immoo maalummaa isaa eeggachaa waliin jiraachuu fi wal faana hariiroo uummatanii buluu fi jiraachuun akkuma itti fufetti hawaasni kamiyyuu osoo waliin qoodii wajjin jiraachuu qaba jennanitti rogeeyyii miidiyaa hawaasaa fi akkasumas immoo yaada waliigalaa irratti mari'achaa turreetiin maqaa hordoftoota keenyaatiin guddaa galatoomaa isiniin jedha. Galatoomaa isinis.